Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qacaqasaa jirtan Keelloo miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Abaan waboon mootummaan Itoophiyaa dirooniin uummata haleelaa jiraachuu yoo himu mootummaan ammoo loltoota haleelee jedhe. Siyaasa Itoophiyaa keessatti wal dura dhaabbachuu lola waggoota dheeraa wal irratti bananii waraana gaggeessaa akka jiran abaan waboo fi mootummaan Itoophiyaa wal himachuu itti fufaniiru. Loltoonni mootummaa uummata nagaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo ta'an jechuun haleelaa jiraachuu dhaabbileen mirga namoomaa irra deddeebiin akkuma himatan abaan waboon ibsa guyyaa 3 dura fuula Tiwiitara isaa gubbaa baaseen uummanni nagaan dirooniin haleelamaa jira jedhe. Ibsicha irraa akka hubatametti waraanni mootummaa guyyaa 3 dura Shawaa Kaabaa keessatti dirooniin uummata haleelanii. Waraanni mootummaa yeroo lolamee duuba deebi'u haaloo lolaa namoota nagaatti ba'uu namala isaatii ka jedhu ibsi abaan waboo kun haleellaa akkanaa akka hafuura furannaatti fayyadama jechuun haleellaa raawwatame kana balaaleffateera. Haleellaan diroonii uummata nagaarra qaqqabe kun ibsa abaan waboo irraa akka argametti godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha Abootee fi Kuyyuu keessatti haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwachuu mootummaas seera waraana idil addunyaa cabse jechuun himate. Haleellaa diroonii raawwatame jedhu kanas dhaabbileen mirga namoomaaf falman qorachuu akka qaban abaan waboon ibsa baase keessatti waamicha taasisee jira. Mootummaan ammoo gama isaan uummata nagaa akka hin haleelle miidiyaaleen hima. Akkuma kanatti bana Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti waboo irratti haleellaa gaggeessuu gama fuula miidiyaa hawaasaa Facebook Oromiyaa Prosperity Paartii maxxansa katabeen mootummaan hubachiiseera. Shawaa Kaabaa aanaalee hedduu keessatti lolli waboo fi mootummaa gidduutti adeemaa jiraachuu ibsi qaamoleen lamaan irraa bahaa jiru ni hubachiisa. Lola adeemaa jiru kana keessatti uummanni nagaan miidhamaa jiraachuu isaa sabaa himaaleen hawaasni walii qoodaa jira. Odeeffannoo itti aanuun namoonni kalee isaanii gurguruuf gara hospitaala Paawuloos deeman jiraachuu himame. Itoophiyaatti sababa qaala'insa jireenyaan uummanni waan afaan geeffatu sadarkaa dhabuutti adeemaa jiraachuu kan agarsiisu ittiin nyaatee maatii fi ofiisaa bulfachuuf namni kalee gurgurachuuf gara hospitaala Paawuloos dhaqaa jiraachuu Fastimaa Rajaa Miidiyaan jedhamu gabaaseera. Maddii oduu kanaa Daayiriktarrii Giddugala Jijjiirraa Kalee Biyyaalessaa Dr. Tsaggaayee Biraanee wabeeffachuun giddugalichi erga hundeeffamee kaasee walumaa galatti namoota 187 tajaajila jijjiirraa kalee kennuusaa ibse. Hospitaalichatti torbeetti hanga namoota 3 fi waggaatti hanga namoota 100 wallaansa jijjiirraa kalee taasifachuu danda'u ka jedhu Dr. Tsaggaayee hanqina qabeenyaa irraa ka'e humna isaa guutuun hojjechaa akka hin jirre caqasan. Akka hojii gaggeessaan hospitaalichaa jedhanitti kalee ofii gurguratanii ittiin jiraachuu ka barbaadan namoonni hedduun gara mana yaalaa san akka dhaqan himan. Kalee keenya tokko gurgurannee ittiin jiraachuu barbaannaa namoonni ittiin jedhan yeroo hedduu akka isaan quunnaman dubbatan. Biyyattiin sababa waraanni walitti fufiinsaa keessaa qabbanaa'uu dideef dinagdeen baay'ee hubamaa jirti. Uummanni Itoophiyaas qaala'insa jireenyaa damdamachuu dadhabaa lubbuu ofiitti murteessaa jiraachuu isaaf gabaasni kun agarsiistuudha. Odeeffannoo keenya birootiin godina Kafaatti guyyaa har'aa balaa konkolaataatiin namoonni 27 qaamaan miidhamanii. Balaa konkolaataa naannoo kibbaa lixa Itoophiyaa godina Kafaatti mudateen namoonni 27 qaamaan miidhamuu poolisiin godinichaa beeksise. Balaa tiraafikaa kun ganamaarraa naannoo sa'aatii 12 walakkaa konkolaataan uummataa magaalaa Teephiitii gara Finfinnee imalaa ture godina Kafaa aanaa Gimboo ganda Yaabixootti garagaluun mudachuu miseensi poolisii godinichaa Inspeektar Daawit Dassaaleny wabeeffachuun gabaafameera. Balaa kanaan namoonni 16 irra miidhaan cimaa qaqqabuu fi namoonni 11 irra miidhaan salphaan qaqqabeeraa jedhan. Miidhaan qabeenya cimaa dhaqqabuu akkasuma miidhamtoota wallaansaaf gara hospitaala Boongaa Gabratsiyoon geeffamuun gabaafamee jira. Oduu keenya itti aanuun gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu bulchiinsa yeroo Tigraay irratti fonqolcha mootummaa ifatti gaggeessaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa beeksise. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaa ibsa dheengadda baasaniin gareen Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kaji'a gayyaa keessa yaa'ii taasisee ture bulchiinsa yeroo naannichaa irraa humnaan aangoo dhuunfachuuf fonqolcha gaggeessaa jira jedhe. Gareen kun hojiilee misoomaa mootummaa danquurra darbee fonqolcha mootummaa gaggeessuutti darbuun seera dhabdummaa babal'isuutti darbeeraa jedhe. Gareen gumii seera dhabeessa gaggeesse ture kun hooggantoota olaanoo isaatiin duulana irratti gaggeessaa jira jechuun hojiilee misoomaa irratti danqaa ta'uu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gochaan gareen kun magaalaa Maqalee fi godinoota kaaba lixaa fi giddugaleessaa keessatti raawwachaa jiru karoora garichaa akka mirkaneessu ta'uu ibsameera. Uummanni keenya abdii akka kutatuu fi burjaaja'ummaadhaan akka camadamuuf hojiin itti gaafatamummaan irratti hojjetamaa jira jechuun ibsichi ceepha'eera. Torban lamaan darban keessa hojii caasaalee hooggansatti kan nageenyaa naannichaa waliin hojjechaa turuun caasaalee mootummaa dhuunfachuu ibsuun gareen biraa garuu hojii burjaajessuu bal'aa hojjechaa turuu bulchiinsichi beeksisee jira. Abbootiin amantaa Tigraay onkoloolessa 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa
garee abut lamaan walitti fiduun rakkoo uumame karaa nagaatiin akkaataa dambii ittiin bulmaata paartichaa eegeen akka hiikan waliigalteera ga'uun gabaafamee ture. Ibsi amma ba'ee garuu kana ni faalleessa. Odeessa keenya birootiin waggaa 5 as mirga gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti sarbama hamaaf saaxilamuu CPJ'n gabaase. Gabaasa waggaa 5 ka dhiyeesse koreen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n Itoophiyaa keessatti walabummaan miidiyaa waggoota 5 darban keessa gadi bu'uu ifoomseera. CPJ'n kana ka jedhe akkaataa qabiinsa mirga namoomaa waggoota 5 darbaniif Itoophiyaa keessa ture irratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti mana marii mirga namoomaatiif har'a gabaasa yeroo dhiyeessetti. Gaazexeessitoota jumulaan hidhuu fi mana murtiitti osoo hin dhiyeessin tursiisuun Itoophiyaa keessatti walabummaan maxxansaa gadi bu'uu kan agarsiisu ta'uu CPJ'n yaa'ii gabaasa gulaallii waggoota 5 darbanii yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 47ffaa irratti gaggeeffamaa jiru irratti ibseera. Walabummaan miidiyaa gadi bu'aa dhufuu eeruun mootummaan Itoophiyaa cuuccaa miidiyaa irratti taasisuu akka dhaabu CPJ'n gaafateera. Hidhaa jumulaa, reebicha, arrabsoo fi uggurrii seera gaazexeessootaa mudachaa jiraachuu eeruun gabaasa kanaan dura dhiyeesse kan walabummaan miidiyaa gadi bu'uu fi gaazexeessitoonni hidhamaa fi biyyaa baqachaa jiraachuu ibsuu mirkaneesseera. Ajjechaa gaazexeessitoota lamaaniitiin walqabatee rakkoon itti gaafatamummaa mirkaneessuu jiraachuu fi reebichi ogeeyyii miidiyaa irratti raawwatamu humnaan miidiyaa cufsiisuuf gaazexeessitoota ugguruun akka mul'atu gabaasichi addeesseera. Riiformiin waggoota 5 darban raawwatame akkuma jirutti ta'ee miidiyaan Itoophiyaa fi seerri farra shororkeessummaa sagalee dhugaa ukkaamsuun dhaabbilee miidiyaa cufsiisuu fi gaazexeessitoota biyyaa ari'uuf sababa ta'eera jedheera. Itoophiyaan bara 2020, 2021 fi 2023 biyyoota Saharaa gadii gaazexeessitoota hidhan 3 keessaa tokko ta'uu CPJ'n gabaasa waggaa waggaan baasuun ifoomsee ture. Sadarkaan kun yaaddoon guddaan jiraachuu agarsiisa. Waggoota 5 darban keessa Itoophiyaan gaazexeessitoota jumulaan hidhaa turteetti jechuun CPJ'n akeekkachiisee jira. Aangaa'onni Itoophiyaa walabummaa miidiyaa kabajuun hojiirra akka oolchanii fi nageenya gaazexeessitootaa akka tiksan waamicha taasisee jira. Gaazexeessitoonni hidhaman akka gadhiifaman, haleellaan gaazexeessitoota irratti raawwatamu akka qoratamuun itti gaafatamummaan akka raggaasifamu, seerri mirga gaazexeessitootaa ugguran akka fooyyeffaman CPJ'n gaafateera. Oduu keenya birootiin Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa simachuu diduu yoo itti fuftu akkasuma bulchiinsi Juubaaland ammoo gamtaa mootummaa federaala Soomaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ifoomse. Akka kanaan Itoophiyaan ergama nageenya Soomaaliyaatti hirmaattu jechuun ministeerri raayyaa ittisaa Soomaaliyaa beekseera. Ergama deeggarsaa tika nageenyaa gamtaan Afrikaa Soomaaliyaa keessatti gaggeessu irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne ministeera raayyaa ittisa Soomaaliyaa Abdulqaadir Mohammad Nuur VOA'tti himaniiru. Aanga'ichi akka jedhanitti Itoophiyaan ergama humna gamtaan Afrikaa amajjii bara 2025 keessa Soomaaliyaatti bobbaasu keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hin hirmaanne taasifamaa jedheera. Sababiin murtee kanaa waliigaltee handaara galaana Itoophiyaan Somaalilaand waliin jalqaba amajjii bara 2024 keessa mallatteessitee ta'uu aanga'ichi eereera. Waliigalteen kun birmadummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa xiqqeessas jedhan. Itoophiyaan biyya ergama gamtaa Afrikaa kanatti kan hin hirmaanne ta'uu adda baafneerra. Sababni isaas biyyi tuni birmadummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa cabsiteetti jechuun VOA'f yaada kenne. Waliigalteen seera dhabeessa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e kun tokkummaa Soomaaliyaa kan miidhu ta'uu eeruun waliigalteen kun hojiirra akka hin oolle Soomaaliyaan gaafachaa turteetti jedhan. Gamtaan Afrikaa sochii hidhattoonni Alshabaab Soomaaliyaa keessatti taasisan gituuf bara 2007 irraa kaasee loltoota biyyoota garaagaraatti walitti dhufan Soomaaliyaa keessatti bobbaasaa tureera. Biyyoonni Afrikaa ce'umsa Soomaaliyaa deeggaruuf loltoota gumaachaa turan Itoophiyaa, Burundii, Jibuutii, Keeniyaa fi Ugaandaa turani. Amma bakka Itoophiyaa Misrii buufachuun fedhii Soomaaliyaati. Gama biraan bulchiinsi Juubaaland gamtaa mootummaa federaala Soomaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ifoomse. Soomaaliyaatti bulchiinsi Juubaaland gamtaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin qabu addaan kutuu eereera. Murteen darbee kun himata Soomaaliyaan duula ilmnoota Alshabaab Juubaaland keessaa dhabamsiisuu fi mirga filannoo bilisaa fi haqa qabeessa gaggeessuu danqaa jirti jechuun kan wal qabatu ta'uu ifoomeera. Murteen Juubaaland dabarsite kuni waldhabdee qaamolee lamaan gidduu ture babal'achaa dhufuu fi duulli finxaaliyyii dhabamsiisuu gufachiisuu akka danqu ibsameera. Juubaaland bulchiinsa qaama Soomaaliyaa turtu malee murteewwan mootummaan federaalaa dabarsu tokko tokko mormaa turteetti. Oduu keenya birootiin Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa simachuu diduu yoo itti fuftu akkasuma bulchiinsi Juubaaland ammoo gamtaa mootummaa federaala Soomaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ifoomse. Akka kanaan Itoophiyaan ergama nageenya Soomaaliyaatti hirmaattu jechuun ministeerri raayyaa ittisaa Soomaaliyaa beekseera.
ergama deeggarsaa tika nageenyaa gamtaan Afrikaa Somaaliyaa keessatti gaggeessu irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne ministeera raayyaa ittisa Somaaliyaa Abdulqaadir Mohammad Nuur VOA'tti himaniiru. Aanga'icha akka jedhanitti Itoophiyaan ergama humna gamtaan Afrikaa amajjii bara 2025 keessa Somaaliyaatti bobbaasu keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hin hirmaanne taasifamaa jedheera. Sababiin murtee kanaa waliigaltee handaara galaana Itoophiyaan Somaalilaand waliin jalqaba amajjii bara 2024 keessa mallatteessitee ta'uu aanga'ichi eereera. Waliigalteen kun birmadummaa fi tokkummaa Somaaliyaa xiqqeessas jedhan. Itoophiyaan biyya ergama gamtaa Afrikaa kanatti kan hin hirmaanne ta'uu adda baafneerra. Sababni isaas biyyi tuni birmadummaa fi tokkummaa Somaaliyaa cabsiteetti jechuun VOA'f yaada kenne. Waliigalteen seera dhabeessa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e kun tokkummaa Somaaliyaa akka miidhu ta'uu eeruun waliigalteen kun hojiirra akka hin oolle Somaaliyaan gaafachaa turteetti jedhan. Gamtaan Afrikaa sochii hidhattoonni Alshabaab Somaaliyaa keessatti taasisan gituuf bara 2007 irraa kaasee loltoota biyyoota garaa garaatti walitti dhufan Somaaliyaa keessatti bobbaasaa tureera. Biyyoonni Afrikaa ce'umsa Somaaliyaa deeggaruuf loltoota gumaachaa turan Itoophiyaa, Burundii, Jibuutii, Keeniyaa fi Ugaandaa turani. Amma bakka Itoophiyaa Misirii buufachuun fedhii Somaaliyaati. Gama biraan bulchiinsi Juubaaland gamtaa mootummaa federaala Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ifoomse. Somaaliyaatti bulchiinsi Juubaaland gamtaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu eereera. Murteen darbee kun himata Somaaliyaan duula ilmnoota Alshabaab Juubaaland keessaa dhabamsiisuu fi mirga filannoo bilisaa fi haqa qabeessa gaggeessuu danqaa jirti jechuun kan wal qabatu ta'uu ifoomeera. Murteen Juubaaland dabarsite kuni waldhabdee qaamolee lamaan gidduu ture babal'achaa dhufuu fi duulli finxaaliyyii dhabamsiisuu gufachiisuu akka danqu ibsameera. Juubaaland bulchiinsa qaama Somaaliyaa turtu malee murteewwan mootummaan federaalaa dabarsu tokko tokko mormaa turteetti. Odeessa keenya birootiin yaada Ameerikaa faallessuun addunyaarraa beekamtii ka qaban Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa waliigaltee waraanaa taasifatan mallatteessanii. Biyyoonni dhiyaa karaa hedduu qoqqobbii irra kaa'anis damdamattee tarree biyyoota guddatanii ka jirtu Kooriyaan kaabaa waliigaltee waraanaa biyya Raashiyaa waliin baatii adoolessaa taasisan walii mallatteessuu maddeen himaniiru. Waliigalteen biyyoota akka addunyaatti mata jabeeyyii ta'an kanaa biyyoota dhiyaaf mata boowwu ta'uu hin oolle. Meeshaa waraanaa misaa'ila pilaastikaa fageenya dheeraa furgugga'u oomishuun addunyaa kana kan yaaddessitu Kooriyaan kaabaa biyya akka ishee qoqqobbii humnoota dhiyaa jala jirtu Raashiyaa waliin loluuf waliigaltee irra ga'uun madda yaaddoo uumeera. Waliigalteen mootummoonni Moskoo fi Pyongyang taasisan kun diinni wayita tokkoo keenya waraanu teenyee walirratti ilaallu ka jedhu baatii adoolessaa keessa taasifamee ture. Waliigalteen kun kan tolfame pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin wayita gara Kooriyaa kaabaa deemanii pirezidaantii Kim Jong Un waliin wal arganitti ture. Waliigaltichi kan hojiirra oolu eegalu gaafuma jarri lamaan waraqaa irratti mallatteessanii kaasee akka ta'u achi keessatti eerameera. Lamaan isaanii keessaa biyyi tokko yoo diinaan lolli irratti baname kan biraan usee taa'uu akka hin dandeenye kan jedhu yoo ta'u deeggarsa waraanaa kallattii taasisuu qaba. Tumsi godhamuu loltoota dabalatee waan danda'ame hunda gochuu ka dandeessisudha. Waliigaltee sana Kim Jong Un amma mallattootiin raggaasisuu isaanii madda oduu KCN wabeeffatee Reuters gabaaseera. Dubbiin kun ka dhaga'ame Yuukireenii fi Ameerikaan loltoonni Kooriyaa kaabaa kumoota ta'an gara Raashiyaa goranii Yuukireen waraanaa jiru jechuun torbee dabre keessa himata erga dhageessanii booda. Mootummaan Puutiinis ta'ee kan Kim Jong Un kana irratti sobas dhugaas jechuun homaa hin dubbanne. Ameerikaatti pirezidaantii ta'uun kan filatame Doonaald Tiraamp tibbana Puutiiniif bilbiluun doorsisuun isaa miidiyaaleen gabaafamaa jira. Tarii lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduu kallattiin biyyoota kaan hirmaachisuun kun isa jalqabaa ta'uu hin oolle. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Karoobii boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.